Guyyaa tokko tiisisatu kinniinsaan akkas jedhee gaafate. Maaloo yaa kinniinsa, waattu na dhibee osoo natti himtee nan barbaada. Innis maali yoo jette, ani akka keetitti ilkee qabaadhee nama iddee hin beeku, namas hin waraanu, jireenya koo qofan jiraadha. Ati immoo ilkees qabda, idduudhaan namas ni waraanta. Garuu atis ilbiisuma akka kiyyaati malee bineensa guddaa wahiiti miti. Namoonni immoo si ni jaallatu, anammoo na jibbu, nas darbatu. Nyaata isaanirra yoo taa'e irraa na kaasu, iddoon an irra qubadhe sanas irraa kutuudhaan darbu. Nyaata ati iddoo rakkootti qopheessite immoo osoo ati iddituu obsaan si jalaa fudhatanii nyaatu. Kun maaliif akka ta'ee fi garaagarummaa keenya akkanaaf ibsituun barbaada. Kinniisnis akkas jechuun gaafin deebisteefi. Eessa oolta jechuun gaafatte. Tiisisnis iddoon soorata irraa argadhu fi taphachuuf natti mijatu bakka balfaa, mana fincaanii fi kan kana fakkaataniin oola jetteeni. Kanarratti kinniisnis iddoo ooltu sirreeffadhu jechuudhaan ani kanan oolu daraaraa irraa fi iddoo wanni urgaa'an jiran oola. Kanaaf na jaallatu jetteeni. Nuti hoo eessa akka oolaarru beeknaa kan jedhu gaafii kiyyaadha. Seenaa kanarraa akka barattan abdachaa nashiidaan ramadaana kanaaf isin beellame waraabuun xumureen jira waan ta'eef YouTube kiyya subscribe gochuun dhandhama isii guyyaa boruu for you TikTok irratti eeggadha.